keessattuu hoggansi kan of eeggannoo gochuun irra jiraatu burjaajidha. Ejjennoo dhabuudha. Raafamuudha. Jeeqamuudha. Sodaachuudha. Maaliif waan aadeffanne tokko diigneet waan haaraadhaan bakka buusaa jirra waan ta'eef. Kana keessatti burjaaja'uun waanuma jiru. Jeeqamuun, sodaachuun waanuma jiru. Rifachuun waanuma jiru. Abdii kutannaa adda addaa keessa galuu waanuma jiru. Maaliif burjaajoftanii, maaliif abdii kutannaa keessa galtuu, maaliif jeeqamtuu isiniin hin jedhan. Kun adeemsa hundi keenya iyyuu keessa dabarruudha.